Cafa qabu maal gamuun cafa. Manuma hidhaa keessa kaisan guyyaa kudhan taa'u jiranii maallaqa akkaawuntii Itoophiyaa irratti seene. Sariyaan teenyallee nama jirti kun oola. Sagantaa turaan isinii inshallah bismillah. Hordoftoota keenya jara kana tumuullee baannu cafaqullee baannu. Takka Umma Hamzaa Fatiyaatu dhaabbinaan akka malee miccaan dhaabbataa lafa irraa okkiyaan waa godhachuu hin dandeenyeef ammatti faxaraa sammatti hiraataa sammatti laaqanaa sammatti naaf fidaa jirti. Akkuma gartanitti dhiyoo manarraa baatee turte manni amma isin itti galte kun rabbiin oofee na biratti deebisee cufataa naannoodha mana wal cinaa waan gallu alhamdulillah rabbil alamin akkasitti nacaa dhaabbattee waa hedduu naaf godhu jirti. San caalaa dabalatee Oromoon miliyaanaan rakkamu qayaman keessa jiru namni gaafa viidiyoo maruu hin jaalatu nama guddaa jira shabaabanii jira aaliin tiyya haa jiraattu aalii tiyyaanii hanqa kana ture alhamdulillah rabbil alamin Oromoon bakkuma hundattuu nagaa fayyaa jirtan isin jecha yoo sana guyyaa kudhan biizii gizee dabalus biizii gizee narra dabaltanii biizii gizee rafnee kanus biiziidhaan gad dabarsine jireenya busy isa baddan maaliif dabaltan jechuun gosa waan hin oolamneef gaa wanni na dhabamsiise iftuu haadha manaa dheedduu dhukkubee na duraa'ee saniif hin badee waan ittiin dhukkubsattee dhaqanaafisii walumaan hubannee kun ogaa iftuu ulee uummannichi gadi cafaqee akka harree tumanii akka wadala harree namni tumanii deeftuu hedduu miidhanii sangaa akkuma deemnee wallaanaa jirraa uummata isii tumee miidhe sanis nutis gaa mana dukkanaa keenya hidhaa itti gonee olaanaan itti qollamnee nyaata akka nama saree basoo kan dukkannaa jirra. Rabbi naaf haa laaffisu xayyib maaliif ol hin baafne jara kanaa isin warreen jettanillee inni jira jechuudha waggaan ammaan tana viidiyoo kana isinii marre iftu akkanatti dhukkubsattee maaliif ol hin baafne maaliif hin dubbanne maaliif uummata kana cafeene yoo fayyadatan taate bakka san hin geenye amma dura maaliif anuma dhukkuba hanqaana dhukkubu kana taanii haa nyaatanii dhuganii uummata karakkoon qabu. Khadijaa Mahammadii fi Khadijaas nutis gakka iftuu godhan sanillee godhu baannu mana qophaan eegalchineeti mana dukkanaa torbaan guutuu guyyaa kudhanidhaa jiranii maallaqas Itoophiyaa irra seenee akkaawuntii Itoophiyaa seenee akkam goona gaa jira kana mootummaa kan namoo ni cafee namoo rakkoo isaanii tan akkam goonaa tanaan nu dhibee hordoftoota hojjettoota keenyaa iftuu ammoo ulee isaa achi gadi tuman guyyaa kudhan guutuu akkuma ciiftee achi ciibsaa jirra achirraa kun har'a baatee ammallee akkuma dhufnee zaa sagalitti guyyaa kana asrii baanee takkan sinjaa rakkoo qabdutti maddu daawwattoota keenyatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaan qabuune hordoftoota fi kabajamtoota fi daawwattoota keenya guutuun keessan hojii jirtu isin jecha warree nuti gaa Oromoon amata hunda nama gaddina isinii galee gadda keenya asumaan ibsachaa jechuun gadda nuti jiru gaddarraa rabbi nu hambisu rooroo rabbi nurraa qabu jaha bakka jettanitti du'aayii walii godhaa du'aayii nuufis godhaa nama keenya kadhumaa jiru biyya keessattis du'aayii godhaa fi takka ta'e isin jaa inshaallah bismillah gadda kan rabbi nurraa qabu bara aaree dhufu hunda rabbi gammachuu malee gadda rabbi nurraa qabu harfayyaa gadda dideetiin jira kanaan booda rabbi nurraa qabu takka naati daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya akkuma jalqaba duraarratti qishoona qaqqarasee argatanii turtanii uummannichi gaditti kamalee na cafaqilaa jechuudha uleen nama hillaan hogguu namni yeroo sawwaasu godhe sitti dhagayamu lakkuma bobbulaa deemtuun ammas warree Yemen keessa jiru magaalaa Yemen keessa jiru ni beektan warrammaan biyya arbaa keessa jirtanuu waqti na qabbana nama qabbana qaama keessaa miidhaa wayii qabu waqta qabbantu seente dhukkubni san sitti sharafa jechuudha saniifuu natti sharafeetiin kunoo mana hospitaalaatti isaa yeroo 24 deemaa jira har'a guyyaatti kudha wayii mana hospitaalaatu jira alhamdulillah rabbil alamin wayyaheetiin jira inshallah natiijaan tiyyaa samma babbareeddu koosni kaniin torbee qotee godharraas kaniin torbee qotee godharraas kanuma arraan tanaatiitu irra wayyaa taarra wayyaa taalfu jira kayfi diimee daawwattoota keenyaa garsaaf osoo isa hundahi maaliif akka du'aa hin gootan hin barbaada daawwattootaa fi daawwattoota jalqaba mataa duraatti waraqaa sana agarsiiseetiin ture jechuudha. Kaameraa duratti akkuma na cafaqa jechuudha maal uleen ilma namaa nama miti anna yoomiyyuu ilma namaa ta'e ilmi namaa haqan lafa garaa jabaatee akkasuma na cafaqaadha wanni gaafii sammuu tiyyaa dhukkuba natti aduu warraan kanaatti hirriiba hin qabne Oromoo tiyya hirra faaftan kana silaa gartanii hirriiba dhabaa qaamni kiyya kun nu oowwa jechuudha maaliif ilmi namaa akkamitti akkasitti naasuu walii dhabee
ilmi namaa akkamitti rahmata walii dhabee naasuu walii dhabee kanaasu takka waliin goone garaan isaa jabaatee ilmi namaa kan nyaatee dhugu kan rabbi sodaatu kan waaqa sodaatu akkasitti garaa namatti jabaatee nama cafaqa haala juutuutu gaafii sammuu xiyyaanatti ta'uu jira. Alhamdulillah rabbil alamin homaa takka rakkoon qabu mana keeyyatti galuu fi ilmaan keeyyatti deebi'uu alhamdulillah rabbil alamin. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya inshallah bi'iisnil takkanaati daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya tuni natiijaa janii fawsa ni beeytanii tuntanii guyyaa duraa isin garsiisee ture. Haareen san booda kana natti dhufte kana jechuudha isinii galee haareen taa'anii har'aa tan fidee dhufee taanaa inshallah bismillah tadhiiga kiyyaati. Tunis guyyaan dura viidiyoo maree isin garsiise tana isinii galee garaa kana keessa garaa keessaan na laalatu isinii galee tana iddoodha kun karaa irratti iddoo barreessanii raajii jeniin jettee raajii dhaabiyatti laalish daawwattoonni beekaa. Tunis taa guyyaa itti aanu jechuudha yaadni torba deddeebi'ee lama isiin tun isinii galee amma har'aan tana isinii galee amma har'aan tanas tanaan deemee raajii ka'ee har'aa karatti mushurraa keessaa galee jechuu kiyya daawwattootaa fi rabbi naaf haa laaffisu xayyib maaliif ol hin baafne jara kanaa isin warreen jettanillee inni jira jechuu waggaan ammaan tana viidiyoo kana isinii marre iftu akkanatti dhukkubsattee maaliif ol hin baafne maaliif hin dubbanne maaliif uummata kana cafeene yoo fayyadatan taate bakka san hin geenye amma dura maaliif anuma dhukkuba hanqaana dhukkubu kana taanii haa nyaatanii dhuganii uummata akka rakkoon qabu san booda walubattiin teenyaa fi tasaanii faras magaalaadha jettee oromoon faras magaalaa beekanii faras magaalaa jechuun biyya teenya Itoophiyaa keessa ni galee ichitti haa wal agarru jechuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa fi isaan jechuudha. Tana keessaa niin fayya gaafaan fayye gaafa fariyaanis fayyite inshallah bismillah akkaan ja'uu fi arraa akkaan itti irraa qofaladhu anaatiitu beeka. Akkaan itti irraa qofaladhu anaatiitu beeka jechuudha isiniif galee. Gammachuun mana keeyyatti deebi'a jee niyaa keessaa qabu hamilee keessaa qabu hawwii keessaa qabu akkana gaddatti narraa deebisanii eegaan galee farra hedduu baatii hin deemu daawwattoota jalqabatu naafe dhukkubsa juttiin jira jechuudha itillee irraa ol ka'ee wallaahi takkaa waa godhadhee hin beeku hoshinaa seenaa godhadhee hin beeku maaliif abboon mana kiyyaatiitu naa guggodhu jira ammas aaliin haa jiraattu aalii gama bolloon viidiyoo maanaa isiniin marini malee warreen gaa viidiyoo maruu online kanarratti mul'atanillee hedduutu dhufe nalaalaa jira haa galatoomanii takka ummaa Hamzaa Fatiyaatu dhaabbinaan akka malee ni cina dhaabbataa jirtu lafa irraa ukkiraanii waa godhachuu hin dandeenyeef ammatti faxaraa sammatti hiraataa sammatti laaqanaa sammatti naaf fidaa jirti. Akkuma gartanitti dhiyoo manarraa baatee turte manni amma isin itti galte kun rabbiin oofee na biratti deebisee jechuudha. Naannoodha manaan wal cinaa waan gallu alhamdulillah rabbil alamin akkasitti na cina dhaabbattee waa hedduu naaf godhu jirti. San caalaa dabalatee Oromoon miliyaana rakkaan mukayaman keessa jiru namni gaa viidiyoo maruu hin jaallatu nama guddaa jira shabaabanii jira aaliin tiyya haa jiraattu aalii tiyyaanii hanqa kana ture alhamdulillah rabbil alamin Oromoon bakkuma hundattuu nama dhiigas yoo baase aanan obaasii takkaatiitu jira maaliif dachaan naaf godhu jirti jechuudha Oromoon magaalaa tana keessatti waa hundaanuu takkaa rakkadhee hin beeku ciisee ilmaan kiyya guyyaa takkaa gabee hin beeku anis agabee agabuu bulee hin beeku arrallee horullee haa jiraatu warri dhufeen haala hundallee rabbiin milkii riskii isaan akkuma qabaatuun isaan hin jaa inshallah bismillah du'aayi naa godha horna gaafatallee dhufee akka ajaa'ibaatti na cinaa dhaabbate rabbii isaan cinaa dhaabbatuun isin hin jaa inshallah bismillah. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya kanaati daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya naaf jiraadhaa naaf umrii waggaa dhibba rabbii isiniif haa kennu isin jaa inshallah bismillah. Oromummaan mush taayiman keessa jirtu qofaa miti tanummaan ardii tanarra jirtu guutuunis Oromoon tana gubdu sagizee akkanatti roorroon hammaattee fi diinni nutti roorrise bosona keessa taa'u kanaan na aarsa malee
oromo bira garatoma naaf jiraadha naaf hora bulaan isiniin jaha inshallah bismillah rabbiin khairii fi fayyaa walitti nu haa deebisu fariyaa isa kuttee jechuun keessan illee oolamu inshallah bismillah fariyaa isinii qabadheetiin dhufa amma gahaalatu mijaaniif malee fariyaan teenyallee nama jirti kun oola nagiyan naturaan isinii inshallah bismillah wajjin jirra Fariyaan kun fayyaa qabdi fariyaa salantaa ta'uu ni kun hore istiraala kun ala angesi baatutti laa kun arka jaalattee jibbitus fariyaan shashaaltee deegee sanaa hoseen kana viidiyoo ni sodachuu eegalte gaafar kilo gaafar namni cafe keessa nu senti